Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Egaa kottaa waliin waan tokko isinatti haasa'uudhaaf dhufee jira. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Like, share gochuun akka hin dagatamne isin jaa hordoftoota kiyya. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota simbootu bondi keessan akkam jirtanii fayyaa keessanii. Alaabaan isaa namni keessan dalagaa fi an akkam isin jaa akka dansaadha na bira wallaalaa isin birallee bareeda akka ta'e hawwii kiyya. እና አሰት እናንተ ማልታ አጀረሰን ሲኒ ተክቲ ስኳር ለሜሻን ስኳር ጉቴ ሶጅሩ ማ ሲኒ ዲቅሽ ወይት ትግጫ ይዝራ ጊዜ አከናት ደጋሜ ታሲኒ ገለ አሰት ሞቱ ጀበና ስቶፍ ረካ ይዝራ ማልታ ወትጅራ ቀባደ ተሰሶም ቤኪን ነጉበ ደንፌ ይዝራ egaa shaashambaa jedha haga xumuraatti na waliin tura maal laasa'uudha deema maal gochuudha deema isinitti haasaa jechuudha warri viidiyoo kaleessa na daawwataa jirtan like share godhaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa malee daawwannaan keessan akkuma itti dhufetti haa ta'u isin jecha kallattii maal buna danfisee jira jechuudha buna sa'aatii booda baay'ee hin fedhu garuu tasatti sagartanii yeroo kanatti isinitti haasa'uu barbaade meeqoo buna gurraacha danfisaa jedheetiniin istoofirratti irra kaayee jechuudha istoofirratti buna danfisuu akkasuma hin fedhu haa ta'uutii xaanallee kun walitti qicutti jira ibiddatti buni danfee irraa fuudhee sakkanaa jira jechuudha hordoftoota kiyya ka'umsi viidiyoo angoodhuudhaaf deeme shiita sharbii itti na bira jira isa viidiyoo godha jedhee jiddumaan immoo tokko isinitti haasaa haga tokko jedhee viidiyoo waraabuudhaa deema shiita sharbii isinillee kan gara sallaa deemu maashaallah tabaarakallaa wanni wajjin shiita sharbii qofa osoo hin taane gaawunii wajji shurraabii wajjin shaarbii qorraaf ta'u kaawwata shaaliitu jira mee hundumaaf haga xumuraatti na waliin tura like share gochuun akka hin dagatamne bunaaf nagaan dhabina koottaa buna dhutte isiniin jee hordoftoota kiyya egaa aga danda'een viidiyoo waraabee gadhiisuuf yaalutti jira neetworkiileen xiqqoo rakkisaadha haa ta'u mee isin hundi keessanuu warri laaltan laayikii godha eessa deemte isaa jiddumaan gattiin eessa deemte argatanii qixxaa fuudhuu deemte ada qixxaa fuudhuu deemte qursii bunaa jechuudha garagalcha haa nyaannu koottaa kutadha buna kana dhunnee kaaneet shaashambaa jennee kallattimaan meeshaa san viidiyoo godha isinillee laaltanii namoonni barbaadan karaa keessaatiin na dubbistanii jechuudha oo kaameraa kootti nyaati mucatte har'as immoo maal taasisa buna dhaabadha dhuguu waliin jedhina buna danfisuu barbaanne garuu isinitti haasa'uu barbaade eegas maaliif buna gurraacha xiqqoo si danfisee kan dabbarre isa dhugaa isinitti haasaa jedhee istuuf irra kaayee jechuudhaan buna istuuf irratti danfisuu hin jaalladhu buna gurraacha illee baay'ee fedhu ture garuu amma sa'aatii booda akka hin dabbarre jedhee danfisuu eegalee akkuma salphaa garuu itti yaade kan diikoorii godhee hin danfisu akkuma salphaa danfise jechuudha gurraacha kana amma immoo walumaa sinilleen takkitti sukkaara illee akkuma meeshaa sukkaara dhabamee sibii dhiqishuu itti qicee wannan waan nama ajaa'ibu jechuudha akkan isin ja'a inni gurraacha illee danfisu hagin isa kan obsan qabu baay'ee onni fudhata daqiiqaa fudhata mee buusnee ilaalla isa kanaaf xiqqoon eega jechuudha egaa asumaaluu namoonni odeeffannoo garagaraa gaafatanii buna dhugee geessee bakka takka taa'ee isinitti haasaa keessa ja'a hordoftoota kiyyaa haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura like share gochuun akka hin dagatamne asumaan ummatu hagan isinitti haasa'e eegasii shaashambaa jedha kanatti aansee viidiyoo hedduu nama bohaarsuu fi hedduu nama bashannansiisu gara duubaatti irratti isinii hidha jechuudha akkasumallee namoonni biyya keessaa bakki dhaqee isin akka daawwachiisu yookaan viidiyoo waraabbii gadi isinii dhiisu bakki barbaadda yoo jiraate koomentii barreessa koomentii sun laayikii dhibba yoo argate bakka san deemee isin daawwachiisa jechuudha chaalenjii sana akka chaalenjiitti haa qabnu fakkeenyaaf bishooftuu keessaa bakka kam akka deemee akka isin daawwachiisu barbaadan teekistii gootanii teekistiin sun yookaan koomentiin sun laayikii dhibba yoo argate bakka isin jettan san isin geessee isin daawwachiisa jechuudha kana jechuun viidiyoodhaan isin geessa malee isin osoo hin taane viidiyoo waraabee viidiyoo san yuutuubarra isin maxxansa achirra laaltanii ittiin bohaartanii shaashambaa jechuu dandeettanii haasaa dheeressee bunni kiyyaallee romaansa kana dhaabadheetu muusa dhugaa dabbe والله بس انت بتسوي عجائبات والله ما شاء الله جلا ما شاء الله اسمك كان لقيتها ورثت كريف الرابوس يقالي يقاسي جدا ما سنت تقرسي يسي قال يمكن أكبر ما شاء الله بونا مقالات تجزي أكوفته كان بونا ما شاء الله كان براسه جسول واو سنجا لايك شير قلتون لقيتنا يقاسي بونا كان الأمنيت ماشي تشاربي نما ويتنا برجلا كان جولة جسولا سلي فيديو قرافي egaa turtiin keessan akka xumuraatti na waliin haa turu garagalcha kanallee kutaadhaan isinin ja'a like share
subscribe gochuun akka hin dagatamne warri channel kanaaf haarawaa ta'e yoo jiraattan subscribe gochuun isinitti haa baratu hinjaa subscribe godhaa daawwadhaa kanatti hin daawwatina. Egaa namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan meeshaa asbeezaa warri barbaadan na biratti ni argattanu. Kanaafuu maal gootu turee kara keessaatiin na dubbistu harka tokkoon bilbila qabee intolletti qicuun jechuudha ixaana. Gahaadha kamiyyuu ixaana akka hedduu fooliin isaa namatti tolullee barbaadan na biratti ni argattani. Koottachee godhan sinjaa walitti kiyyaa shiitaaf shaarbii babbareedaa na biratti ni argatte waan akka shakkii hin qabu. Amma buna kana dhunnee kaanee gara shiitaaf shaarbiitti isin dabarsa. Shiitaaf shaarbii shurraabii na biraa qabdi qamisii na biraa qabdi obboleettiin kiyyi takka torbaan sadii moo meeqa na bira turee jira. Ammaan tana garuu na erginaan jettee viidiyoo waraabuuf deema jechuudha. Kanaaf buna kana dhunneetumaan kallattimaan garas deemna jechuudha. Ammallee turtiin keessan nama wajjin haa ta'u bunaaf nagaan dhabina koottaa dhugaan isin jaa laayikii xiqqulleen akka hin dagatamne kallattimaan dhugeetiniin isin deebi'a. Bismillah, masha Allah, tabarakallah. Egaa gosoota kiyyaa sagaleen kan dhagahamnetti yaada. Wanni an kaameraa fageessee kaa'ee fi uffata guutuu isaa akka isinitti mul'atu jechuudha. Rakkoon qabu garuu haati uffata waan hin beektu waan ta'eef uffata cinaa viidiyoo keessa iyyuu galchuuf hin deemu. Suuraa asirra isinii kaaya qamisii fi jaaboo irratti qaqabsiisaa rakasaa jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan dhuftanii ordarii gochuu dandeettanii waan jalqaba na bira jiru waan ta'eef gatii duraatiin sidii kenna jechuudha. Hordoftoota fayyaa. Ammaan tana isinitti agarsiisa. Ammallee turtiin keessan haga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin haa ta'u isin ja'a. Itti aansuun immoo kallattimaan uffata viidiyoo waraabuu qabu ni waraaba akka suuraa hin qabne jechuudha. Kun suuraa qabu immoo asumarra isiniif kaaya isiniin beekti. Abbaa waan fe'ee jedhu waan hin hollaallee fi viidiyoo godhuuf hin dirqamu jechuudha. Nama akkasitti eeyyamnaa godhe maashaallah tabarakallah kun diriyaawwan kanneen seerii qaba. Seeriin isaa kun harkatti argama. Isaan lamaanuu ordarii godhamanii jiru. Namoonni barbaadan dachaan ni jiru jechuudha. Kanarraa kanuma barbaadnu jettan kun hafteen ni jiru barbaadne isinitti agarsiisa. Tokko bal'isee isinitti agarsiisu. Kana obboleettii barbaadnaan jettee fudhattee jirti. Ka hodhisiifame maashaallah. Diriyaan isaa kabaawonni bal'aati. Sagalee kallattiin haasa'ee daqiiqaa gara 35 dhufee saniif ariifachiisee amma sagalee irratti jira. Garuu jalqaba yoo viidiyoo waraabuu isinitti haasa'aa ture. Maashaallah tabarakallah hundumaafuu daqiiqaa isinirraa gabaabsa jedhee akka isiniifanneef amma ispiidii ariifachiisee akka daqiiqaan gababbatuuf sirratti sidhaara jechuudha. Sagalee kunuu diriyaa kanaa fi piinkiin sunillee tokkuma maashaallah tabarakallah seerii kanatti lama fudhatte deebitee shurraabii haadha tiyyaa naan jette obboleetti immoo haadha tiyyaaf naan jette dhugaa dubbachuuf garuu kanaan dura nama bitee shurraabii kana gadhiisee ture baay'ee takka yabbuudha kiisii qaba. Maashaallah tabarakallah diizaayinii isallee namatti tola yabbin isallee namatti tola nama guddaafis ta'a nama kiyyaa kanaafis ta'a. Yeroo ammaa dhugaa dubbachuuf gaawoniiwwan kan akka faashinaatitti shamarran didiqqoonu jechuudha. Shamarran hin heerumin jechuu kiyya gara biraatiin yoo shiita wajjin uffatama hedduu bareeda hedduu takka miidhagsa. Shiita wajjin illee qamisii istireechii gootu wajjin illee ni uffatama. Hundumaafuu gaawonii sadiin irraa ordarii godhatte sadiinuu kaman tanaan dura gadhiis iskiriinshatii gootee natti ergite akka tasaa ta'ee kaan harkarraa qabaa ture kaan immoo deemee fideef illee jira. Maashaallah tabarakallah gatiin isaa sadiinitu garagara kadiqqoo gatiin isaa dabaluu yabbuu jalqaba uffadhe sanii ta'ammaatu ni baay'ee takka qaralta jettee nama kamiifuu taati haphiidha akka kaaniitii miti gatiin isallee akkasuma waltara namoonni barbaadan kara keessatti na dubbisa. Itti aansuun abbaa kiyyaafillee shaalii si biratti fiddu sanaan jettee kunoo shaaliin kuni tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Ka biyya alaatiif ka biyya keessatti jira. Kuni ka biyya alaa ta'e tokkoffaa isaa kan wanne Indiyaa irraa dhufu maashaallah. Itti aansu shurraabii kana jechuudha maashaallah shaarbii ta'ee carqii shurraabiitiin maashaallah qorraaf ganna kana keessa haadha teessanii jabaa jechuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa eebba fudhattanii eebbi haadhaaf abbaa ka'umsa maraati jedheetii yaadaan akka kiyyatti ga'umsalleedha. Kanaafuu maatii keessan gammachiisuun waan diqqaa guddaa hin jedhu jechuudha. Waan yaaduu keessanii kanaaf waan qabdan irraa maatii keessanii fi qooda jechuun dhaamsa kiyyaa. Namni hedduun na rakkisa jechuudha. Shiitii isaa irraa baasee diriyaa isaa irraa baasee kennee fi shaarbiiwwan kun narratti hafaa jiran jechuudha. Namoonni barbaadan gatii madaalawaan isinii kennaaf wanta fudhaa isinitti agarsiisa firii meeqa akka ta'e 1 2 3 4 5 6 jechuudha. Gizee tokko gizee dalagdanii namni tokko bakka anamni irratti walitti dubbate natti ulfaata. Shiitaaf shaarbii kana holirratti yoo fide fakkeenyaaf amma tokko fuudhee isinitti agarsiisa. Shiitaaf shaarbii kana fakkeenyaaf tokkuma fuudhee isinitti agarsiisa. Akka bitaa kanarratti isinitti agarsiisa.
Fakkeenyaaf kan akkanatti viidiyoo godha haa jedhu. Viidiyoo godha akkanatti walitti gurguramaa miti. Kan yoo barbaaddan bitachuu dandeettanii harka irra jira. Maashaallah tabarakallah. Gisa sadii moomee qafaaf deennaan tirfii godhee fidee kan hin ajaji malee jechuudha. Maal sin jechuu barbaadeeti amma akkana irratti fidee akkanatti gurguruu irratti fakkeenyaaf. Namni tokko laal meeshaa baay'ee narraa bitee bakka shiitii isaa kana jaalladhe shaarbii barbaadu shiitii qofa naa kennisin boo alma jedhee nama gaafata. Maal ta'a naa hubadhaa malee shaarbii kana irraa fuudhee yoo sitti gurgure yookaan shiitii jalaa kana irraa fuudhee yoo sitti gurgure kan biraa akkanatti irratti naan argamu jechuudha. Tuni qanii bisan akkana walirra godhee fidaami gaafa amma kana irraa gurgure shiitiin kun adda hafaa jechuudha. Kanaafuu narraa hin gurguramu. Uffatuma akkanatti walirratti maas ta'ee dhufe kana namni itti jabaatu jechuun namni akkasitti irra deebi'ee na gaafatee diduufillee bakkanatti uffata beektanii haala sanii shaarbiiwwan namni sitti agarsiisu kuni addatti na jala hafanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa jala tokko lama sadii afur shan jaha firee jahaan kana bilis narraa bitaa qoddaa gatii jedhaman. Egaa akkasii obboleeyyan kiyyaa namni dalagaaf waa dalagu kun waa argachuuf malee kasaruuf miti namoonni akkasitti ta'in rakkistan kun shiitii shaarbii kana firee jahaan kana yoo narraa bittan yookaan kisaara jechuudha. Maaliif obboleeyyanuma keessanii Oromiyooti birraa na hordofu isaan nagaafannaan natti ulfaati natti deddeebisanii jennaan waan birallee narraa bitatanii eegas irraa fuudhee kenneef jechuudha. Nama sadii irraa kakkenne shaarbiif kanneen diriyaa isaa ammamoo shaarbiin adda hafe kanaaf bilisee yoo diqqaate kanaan booda akkasumaan hin jedhina kaan walirratti fide yoo barbaadanii fi oomni keessan danda'e walirra bitadha yoommoo adda barbaadan adda barbaada jedhaatanii isinii fiksiisa jechuudha. Akkuma deemaa jiru kana yookaan hagammaa haga humna kiyyaatti haasa'e kan akka hubattan abdiin qaba jibbaansaaf yookaan immoo isinitti hin gurguru jechuuf osoo hin ta'in akka isin argitanii waan an jedheef kana hubattaniif akkan isin dubbadha jechuudha. Namni dirqeetiin na gurgursiise hin jiru garuu immoo namatti ulfaata. Kanaaf bilis akkasin go'ina. Ka adda gurguramu yoo jiraatan yoo adda isinii kenna. Osoo na gaafatanii lakka walirra gurguramaa yoo isin jedhayyuu bakka isin caalan hin jinkina jechuudha. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa diriyaan kuwwan immoo diriyaa kunoo sadiin kana sadiin jiru kana kunii fi kuni tokkummaan bifa garaagaraa kun nabaraamaa kana meeshaan obboleettii kana fakkaata jechuudha. Kunniin ka jiru kan inni mootu kan akka gubbarraa kana fakkeenyaaf fudhatuu fi gadi si baase asii gadi meeshaa isiiti jechuudha. Meeshaa isiin hundi beekti. Akkan isin jaa egaa warri haga ammaa chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan ammallee deebiidhaan isinitti hima. Subscribe gochuudhaan maamila kiyya ta'a waan barbaadan bakka feetan jiraatanii biyyoota guddatan biyyoota Awurooppaa keessa illee yoo jiraatan haadhaaf abbaa keessa yoo surprise gochuu barbaadan surprise gochuu dandeettan jechuudha. Lakkoofsa kiyya fudhattanii asumarraan gara keessaatiin na dubbisuu qofa. Ani mootu akkasiin barbaadanitti qopheessee maatii keessan biraan isiniin gaha jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf marti keessanuu chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'an affeeraa kiyya. Egaa meeshaa kana erguuf deemutti jira gara buufata konkolaataa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya meeshaa misinitti agarsiisan hunda paak godhee geessee erguuf deemaa jira konkolaataatti jechuudha yookaan shifeeritti ergaa. Shifeeritti ergame taanaan meeshaan haala bareedaa ta'een namaa gahaa deeliverii qarshii 300 hin caalu. Saniin booda namni achitti dhufee fuudhuu qofti qophii ta'utu dirqama jechuudha. Maaliif shifeeriin akka nama daqiiqaa 5 dhaabbatee nama eegu. Lakkoofsa shifeerii fi lakkoofsa nama meeshaa fuudhu san walii shifeer godhuudha. Saniin booda eessa geette bakka kam geette akkasitti haala sanii waliin dubbatanii manna haaratti eegi fakkeenyaaf amma asallaa erguu daamitiif yoo konkolaataan asii ka'e ani lakkoofsa shifeeriitii fi lakkoofsa gabatee konkolaataa ani ergaa fi abbaa meeshaa fuudhu sanii inni sun immoo gara shifeerii dawwaluudhaan eessa geette jedhee haala sanii walii galanii achitti eegee fudhata rakkoota kan qabu jechuudha. Maaliif hojiidha isaanii. Fakkeenyaaf amma nama tokko fe'ee asii asallaa yeroo ammaa kanan beeku gisee wayii qarshii kumallee galee ture tiraanspoortii waan ammaan beeku 600 ture. Fakkeenyaaf ka 500 haa ta'u fakkeenyaaf 500 nama tokko ka fe'u san meeshaa bakka tokko kaa'ee bakka namni hin ta'in akka nama tokko namaa jala kaa'ee qarshii 500 300 400 ta'e fudhata jechuudha. Hojiidha jechuun barbaadeeti kanaaf rakkoota akka hin qabu. Namoonni akka isin ergu barbaadan isin erguu danda'a. Shiitaaf shaarbii babbareedaa nama biratti argitan jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo yookaan kanuma raawwateeti jira. Hangi viidiyoo biraatti walitti dachaanutti guyyaan kun guyyaa khairii isiniif haa ta'u. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa bakkuma jirtanitti nagahaan naa tura. Namni jaalattan namni kabajan namni dalagaati bakka guddaa akka hin ga'u na hawwitan.